Yoo yaa shama akkam jirtu hordoftoota keenya jaalatamoo. Xiinxala keenya zoonii diinagdee addaa gadaa kan jedhu kana keessatti tibbana miidiyaaleen mootummaa akka gabaasaa jiranitti Itoophiyaatti zoonii diinagdee isa jalqabaati kan jedhamu zoonii diinagdee addaa gadaa misoomsuuf waliigalteen raawwatamuutu himamaa jira. Dhimma kana jalqaba kan miidiyaa hawaasatti baasee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa yoo ta'u, abbaa taayitaa zoonii diinagdee addaa gadaa fi dhaabbata mootummaa Chaayinaa CCECC gidduutti waliigalteen wal hubannoo taasifamuutu ibsame. Yaadirmeen zoonii diinagdee addaa maali? Kan gadaa kun hoo maali? Barbaachisummaa miidhaa fi faayidaa isaa qabannee dhiyaannee irraatii turtii dansaa. Dr. Bariin barreeffama yeroo labsiin karoora zoonii diinagdee addaa gadaa jedhamu yeroo sadarkaa wixinee turetti mata duree zoonii diinagdee addaa gadaa hundeessuu jechuun naannoo Oromiyaa keessatti naannoo biraa ijaaruudha. Oromiyaa laaffisuu fi darbees diiguu jedhuun barreeffama bilchina qabu barreessanii turan. Akka mootummaan naannoo Oromiyaa ibsaa jirutti labsiin zoonii kanaa raggaasifamee ijaarsi marsaa duraayyuu eegalamee jira. Akkuma armaan dura dhimma kanarratti xiinxala kennaa turetti piroojeektiin kun magaalaa Adaamaa fi Mojoo jidduutti lafa bal'inni isaa walakkaa Finfinnee ta'uu hektaara 23 irratti ijaaramaa jira. Qophii kanaan ammoo hubannoo hayyuun kun barreeffama isaa keessatti kaasee dhimmoota diinagdeedhaan wal qabatan ijaarratti fuulleeffanna. Qabxiin duraa bakki zooniin diinagdee kun itti ijaaramaa jiru bakka sirrii kan hin taane ta'uu isaati. Dr. Bariin wixinee labsichaa gadi fageenyaan kan dubbise ta'uu kan ibse yoo ta'u, wixinichi amma jijjiirama tokko malee akkuma jirutti ragga'ee hojiirra oolaa jiraachuu mirkaneeffanneerra. Zooniin diinagdee ijaaramaa jiru kun bal'inni isaa Adaamarraa kaasee hanga Minjaar Shankooraa fi godina Guraageetti kan jiru ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Lafti Oromiyaa bakka kanatti akka malee dhiphaa ta'us namni kaartaa Oromiyaa beeku sirriitti hubata. Uummanni naannoos walitti dhufeenya bifa adda addaatiin lafti kun godinoota ollaa naannoo biraa jalatti bulaniin kan wal daangessu ta'uu tochee beeka. Tuttuqaan lafaa fi Oromoo buqqisuu naannoo kanatti taasifamu itti galli isaa Oromiyaa bakka lamatti addaan kutuu akka ta'e tilmaamuun salphaadha. Haala kanaan itti bahi piroojeektichaa mootummaa naannoo Oromiyaa qofa keessatti kan daangeffame miti. Karoorri hooggantoonni paartii Bilxiginnaa biyya Oromiyaa fi uummata Oromoof baafatan kun karoora uummanni keenya daranuu akka isaanirraa amantaa dhabu taasisuu piroojeektii duguuggaa sanyii hedduu nama gaddisiisu kan biraati. Qabxiin lammaffaa Dr. Bariin kaasee barbaachisummaa zoonii diinagdee addaa jedhamu mataa isaati. Biyyoonni adda addaa sababoota adda addaatiin zoonii diinagdee akka uuman ibsa Dr. Bariin. Haa ta'u malee kaayyoon bu'uuraa zoonii diinagdee addaa kun biyya hedduutti wal fakkaataadha. Zooniin diinagdee addaa tuuta diinagdee addaa ta'ee seera biizinasii, hojjimaata daldalaa, seera faayinaansii fi diinagdee addaa kan qabatu sirna diinagdee kan waliigalaa biyyaatirraa adda ta'een qajeelfamuu jechuudha. Zooniiwwan diinagdee akkanaatumaa seeraa fi dambiiwwan gibiraa addaa kan qabaatan yoo ta'u, kunis seera baay'ee laafaa yookiin leebiraal ta'e kan seera biyyattiin ittiin bulturraa adda ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf Chaayinaan sirna diinagdee akaakuu lama ta'e biyyattii keessatti uumuuf jecha dhuma bara 1970mootaa keessa zooniiwwan diinagdee addaa hundeessuun eegalte. Chaayinaan guddittiin akka waliigalaatti diinagdee karoora giddu galeessaatiin bahu koominizimii jalatti kan hojjetu yoo ta'u, zooniin diinagdee addaa ammoo diinagdee gabaa bilisaa kan akka warra dhiyaa jalatti socho'aa turan ammas jiru. Gama akaakuu sirna diinagdee lamaan kanaan investimentii kallattii alaa foreign direct investment warra diinagdeen badhaadhanirraa gara zoonii diinagdee addaatti harkisuu yookaan sirna diinagdee gabaa bilisaa warra dhiyaa ittiin beekamaniin deebisanii isaanuma hawwachuuf yookiin moodaas ooperaandi ture. Salphaatti yoo ilaalle diinagdeen gabaa bilisaa naannoo diinagdee addaa kanneen keessatti kan ayyamame yoo ta'u, diinagdee wiirtuu tokkorraa qajeelfamu koominizimiin ammoo Chaayinaa guddittii hafte keessatti socho'a. Karoorri kun kaapitaala biyya alaa bifa investimentii kallattii biyya alaatiin hawwachuutiin Chaayinaaf kan hojjete yoo ta'u, kunis Chaayinaan diinagdee ishii liqii biyya alaa irratti akka hin hirkanne taasisuu irratti baay'ee ishii gargaareera. Akkaataa kanaan diinagdeen akkanaa biyya Itoophiyaa keessatti ni hojjeta jedhanii of gaafachuu feesisa. Qabxiin sadaffaa irratti Dr. Bariin kaasee karoorri paartii Bilxiginnaa zoonii diinagdee addaa kun yeroo ilaalamu deebii uummataaf kennuu caalaa gaaffii kan kaasisu ta'uu isaati. Jalqaba irratti mata dureen zoonii diinagdee addaa gadaa jedhu jecha jechaan yoo ilaalamu nama aarsa. Dr. Bariin kana yoo jedhu yaada mataa isaati irratti hundaa'ee otoo hin taane qabiyyee wixinee labsii kan akkuma jirutti ragga'e kana erga gadi fageenyaan dubbisee booda ta'uu hubachiisa barreeffama isaa keessatti. Zooniin diinagdee addaa karoorfame kun haaluma kamiinuu aadaa gadaa waliin waan wal qabatu hin qabu. Zooniin diinagdee kun gama seerotaa fi dambii biizinasii, daldala bulchiinsaa fi kan kana fakkaatan ilaallatuun mootummaa naannoo Oromiyaatirraa baay'ee walaba kan ta'e seeraa fi dambii mootummaa federaalaa baasu jala kan galudha. Gabaabumatti yoo ilaalle zooniin diinagdee kun boordii tokkoon kan bulfamu yoo ta'u, boordichis akka miseensonni boordii barbaadanitti zoonii diinagdee kana akka bulchuuf aangoon kennameeraaf.
kutaan hawaasaa zoonichaaf keessummaa ta'uu malan keessattuu kanneen akka qonnaan bultootaa zoonii diinagdee kana keessatti hammatamanii seeraa fi dambii akka feetee boordiin diriirsuuf saaxilamoo malee fayyadamoo hin ta'an. Dr. Bariin zoonii diinagdee fi hojiirra oolmaa isaanii biyyoota adda addaa keessatti sirriitti akka beekan ibsuun qonnaan bulaan miidhaaf saaxilamaa ta'uu addeessu. Zooniin diinagdee addaa bilxiginnaa yookiin PP'dhaan karoorfame kun zoonii diinagdee addunyaa irratti seera laafan buluuf akkasumas adeemsa addaa kan zoonii diinagdee bulchuuf aangoo daangaa hin qabne boordii kennu keessaa tokko ta'a. Kana jechuunis salphumatti zooniiwwan diinagdee mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiran mootummoota naannolee mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hundeeffaman ta'ee haala hojii isaaniitiin wal qabatees to'annoon naannoon Oromiyaa qabaachuu danda'u baay'ee xiqqaa ta'a jechuudha. Qabxiin kan biraa gaaffiiwwan kaayyoo fi akeeka zoonii diinagdee kanaan wal qabatan kan ilaallatu. Akkuma beekamu zooniin diinagdee addaa kun walaba kan ta'ee fi diinagdeen kutaalee Oromiyaa afan caalaa humna kan qabu dhumarrattis magaalaa diinagdeedhaan humna guddaa horatte magaalaa Finfinneeyyuu kan caaluu danda'u. Eegasuu mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti humna diinagdee walaba ta'e uumuuf kaayyoonsaa ijoon maaliree? Daangaan zoonii diinagdee addaa kanaatis hanga aanaa naannoo Amaaraa godina Shawaa kaabaa jala jiru aanaa Minjaar Shankooraa fi godina Guraageetti dheeratee maaliif qaxxaamura? Zooniiwwan diinagdee baay'ee gurguddaan of danda'oo fi humna guddaa qaban kunneen dhiibbaan isaan tokkummaa Oromiyaa fi rakkoo dhufu dandamattee itti fufuu ishee irratti qabu dhiibbaa akkamiiti? Zooniin diinagdee kun baadiyyaa Oromiyaa naannawa zooniin diinagdichaa keessa jiran irratti dhiibbaa akkamii qaba? Wixinee labsii akkuma jirutti odoo hin jijjiiramirra ga'ee zoonii diinagdichaa hundeessee uummata Oromoo fi aadaa isaa irratti dhiibbaa gaarii akka qabaatu ibsa. Ta'us zooniiwwan diinagdee akkanaa miseensota boordii walaba ta'aniin kan bulfaman waan ta'eef dirqamni guddaan investoroota biyya alaa hedduu fi kan biyya keessaa hanga xiqqaa hawachuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa gidduu seenee seeraa fi dambiiwwan Oromoo deeggaran zoonii diinagdee kanaaf baasus ta'ee kabachiisuu hin danda'u. Qabxiin kan biraa Dr. Bariin kaase dhimma diinagdee irratti yeroo mari'annu hunda yaadni keenya uummanni keenya diinagdee baadiyyaa irratti hundaa'e waliin baay'inaan qonnaan bulaa ta'uu isaa hubachuu qabna kan jedhudha. Modeelli diinagdee jireenya uummata keenyaa jijjiiruu danda'u damee ijoo ta'e qonna jijjiirurraa eegaluu qaba. Karoorri diinagdee paartiin bilxiginnaa deemuun kan magaalota gurguddoo meegaa siitisii fi zoonii diinagdee fakkaatan karoora ormi fagoo yookiin investoroonni alaa fi ormi dhiyoon yookaan dureeyyiin biyya keessaa akka badhaadhan godhu kan sadarkaa jireenya uummata keenyaa hin fooyyessine kan lafa keenya fudhatee uummata keenya buqqisu ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Kanaafuu karoorri qonnaan bultoota Oromoo fi maatii isaan miliyoonaan lakkaaman lafa abbootii isaanii walakkaa Finfinnee caalurraa buqqisu akkanaa kun maastar pilaanii biraa Oromiyaa bakka lamatti ba'aa fi lixatti muru bakka Oromiyaa qal'attutti karoorfame karoora badiiti malee maqaa biraa hin qabu. Kunis dureeyyiin olaanoon parsantii 2 yookiin 1 hin caalle kanneen firummaa fi malaammaltummaan warra mootummaatti hidhata qaban qoftii diinagdee biyyattii cufarratti abbummaa fi olaantummaa qabatanii uummanni bal'aan isaan jalatti akka kufee gadadoo argu godhudha. Karoorri diinagdee fi kaayyoon inni ijoon PP'n qabatee socho'aa jiru dureeyyii tajaajiluu qofa. Kanaafis bakka itti bashannana paarkiiwwanii fi loojii adda addaa odoo uummanni hiyyummaan mankaraaruu kaan hongeen beelan dhumuu qabeenya guddaa namoota bicuu kanaaf ijaaraa jira. Namoonni naannoo zoonichaa irra caalan isaanii mindaa xiqqaa maatii isaanillee sooruu hin dandeenyeen hojjettoota guyyaa ta'anii qaxaramuu malee hiree biraa hin qabaatan. Qonnaan bultoonni zoonii diinagdee keessa jiran buqqifamanii lafa ofiis dhabu. Dokumentiin PP mataan isaa kana akeekee beenyaa ibsuun irratti qoosa. Oromoos ta'ee qonnaan bulaa biraatiif wanti fafaa kan akka lafa akaakileessaa fi abaabileessaa dhabuu caalaa diinagdeedhaan isa miidhuun jiru. Salphaatti guddina diinagdee fi misooma kamuu gumaacha inni sadarkaa jireenyaa uummata keenyaa fooyyessuuf taasisu qofaan madaaluu qabna malee gamoo bareedaa fi industirii namoota bicuu lakkaa'uun miti. Zooniin diinagdee yaadame kun sadarkaa jireenya qonnaan bultoota keenyaa kanneen amma sababa lafa of harkaa qabaniif diinagdee fi siyaasa irratti aangoo murteessummaa qaban yoo dhabsiise malee gonkumaa hin fooyyessu. Dureeyyiin muraasni kanneen baankii biyyattii saboota kaabaaf loogan irraa kaapitaala argachuu danda'anii fi investoroota jedhaman ni duroomu ta'a. Harki caalan hiyyeessonni garuu daranuu hiyyoomu. Qonnaan bultoonni keenya hiree ammaatii gadi malee fooyya'aa hin argatan. Kanaaf imaammattoonni diinagdee akka filannootti dhiyaachuu qaban kanneen sadarkaa jireenya uummatichaa fooyyessuuf jecha rakkoo diinagdee uummanni keenya keessa jiru cimsanii ilaalan ta'uu qabu. Sunuu hirmaannaa uummatichaa malee gubbaarraa uummatatti gadi fe'uudhaan ta'uu hin qabu. Qabxiin kan biraa ilaalamu zoonii diinagdee kana ija siyaasaatiin ilaaluudha. Siyaasa yoo ilaalle zooniin diinagdee Oromiyaa keessatti ijaaramu kun haala diinagdee humna guddaa qabu siyaasas micciiruu danda'u akka uumuu danda'u beekamaadha. Qabatama amma jiruun zooniin akkanaa siyaasa Oromoo fi diinagdee Oromoo walumaan laaffisaa waan deemu ta'a.
Sababni isaatis zooniin diinagdee akkanaa kun diinagdee kutaalee Oromiyaa bakkoota hafan biroo jiran caalaa humna qabaata. Deemsi akkanaa tokkummaa Oromiyaa fi itti fufiinsa ishii kan balleessuu maludha. Karoorri PP mootummaa caasaa qeenxee deebisuu fi ajandaa karoora diinagdee qeenxee gubbaarraa gadi diriiree oofudha. Kana jechuun mootummaa caas qeenxee yookiin yuunitarii bara nugusootaa san deebisuuf imaammata diinagdee magaalota dureeyyii muraasa qofaaf ta'an ijaaruu fi gargaarsa faayinaansii alaatiin tokkummaa sabqeenxee Itoophiyaa ijaaruudhaan tokkummaa Oromoo fi Oromiyaa diiguudha jechuudha. Zooniin diinagdee kun gara caalu rakkoo diinagdee baadiyyaa fi qonnaan bulaa furuuf kan xiyyeeffate miti. Sirna federaalaa sabdaneessaa keessatti yoo sirriitti hojiirra oolee sirna diinagdee waaltaawaa hin taane kan dhugaa lafarra jiruun waliin faallessinetu ijaarama malee silaa sirni diinagdee akka zoonii diinagdee addaa kanaa gubbaarraa itti gad hin diriiru ture. Magaalota gurguddaa fi zoonii diinagdee guddaa irratti rarra'uun uummata keenya wayyabaaf bu'aan buusu. Inumaayyuu moodeela ijaarsa magaalotaa akka qubsuma waraanaa fi qubattootaatti baroota mootiiwwanii keessa ijaaraman san itti fufsiisuu fi afaanii fi aadaa Habashaa Oromiyaa irratti babal'isuu qofa ta'a. Kana jechuun qabeenyaa fi qabiyyee uummata bal'aa kan biyyattiin qabdu saamuuf akka maleetti dhimma ba'uudhaan uummanni akka hin fayyadamne gochuudhaan akkuma kanaan dura jaarraa hedduuf ture san ta'a jechuudha. Dhumarratti qabxiin ka'uu qabu gaafatamummaa akkanaa baachuuf warri bilxiginnaa kun hayyama uummataa ni qabu kan jedhudha. Sadarkaa yaadatti Itoophiyaan filannoo waggaa 5 gaggeessitii jedhama. Waggoota 30 darban keessatti filannoo yeroo duraaf seermalee dheereffamee bilxiginnaa morkattoota hunda keessattuu Oromoo fi sabaaf sablammoota hunda hidhee kophaa dorgomee kophaa moo'e sun ulaagaa filannoo guutuun haa hafuutii diraamaa Adwaayin waggoota 27f godhaa ba'e sanii gadi. Kanarratti immoo qabsoon hidhannoo Oromoodhaan taasifamu seenaa biyyattii keessatti yeroo duraatiif bal'inaa fi cimina guddaa yeroo itti agarsiiserra jira. Gaafin kana wal qabatee booda ka'uu qabu hooggantoonni PP Oromiyaa keessa jiran maaliif piroojektota meegaa gurguddaa xumuruuf waggoota dheeraa fudhatu baafatu? Hayyama uummataa odoon argatin piroojeektii lafa uummataa saamee sanyii balleessu kana sanuu marii malee dhoksaadhaan raawwachuun maali? Kanneen jedhan deebii qubsaa barbaadu. Kanumaan wal qabatee hooggantoonni PP imaammata diinagdee uummata harka caalu hawwatu kaasuu hin danda'an. Zoonii diinagdee yaadameef maqaa zoonii diinagdee addaa gadaa jedhu itti kennuun gowwummaadhaa gadi. Maqaa gadaa jedhu nu fuuldura qabanii lafa hektaara 23 oliirraa uummata keenya buqqisuuf yaadan. Kun dandeettii uummatichaa xiqqeessuu fi arrabsuudha. Yaada isaanii dubbisnee dhiibbaa inni uummata keenya irratti qabu keessattuu gama diinagdeen, siyaasaan, aadaatiin fi kan kana fakkaataniin madaaluu akka dandeenyu yaadachiisuun gaariidha. Sirni EPRDF yookiin PP dhiibbaa piroojektonni gurguddaan akkanaa dhaqqabsiisan irratti qorannoo tokkollee gochuuf yaada qabaatee hin beeku. Suusii yookiin dhukkuba kooppikaat yookaan imaammata wayii bakka wayiitiin waraabanii akkuma jirutti uummata irratti fe'uutiin qabamanii uummata raaku. Kan nama dhibummoo diinagdee kalaqa biyyaatiin guddate ijaaraa akka jiran nu barsiisuuf ija jabina qabu. Barreeffamichaaf Dr. Barii Ayyaanoo galateeffachaa yaada qeeqaa inni zoonii diinagdee addaa gadaa irratti kaa'ee kan akka sagantaa kanaatti ta'utti qindeeffannee kanumaan goolabna. Toraa bulaa.